Isa kamiin baasuuf daaraa dhaamerasu ofis dhamaasanii maaf nullee dhamaasu isa sabaaf tolu nutis ni hojjenna daangaa immoo dabarraan dhiifnee biraa deemna bara jijjiiramaa hunduu faana yaane inni immoo gufannaan waraaj aallee jennee karatti irraa buune feestaalee fudhanne achitti immoo nafnu imalli dheeratus karaan isaa fagaatee dadhabbiin baay'atus tabbisaa jabaatee bakka garaan jiru karaan hin daangessu duris salphaan turre karaan galma geessu. Jarri silaa kalee dargidhaan baratte mallas booda dhufnaan kan aangoo argatte dhaloota haarayaan sammuun wal hingitu beekumsi isaanis laga hin ceesiftu eegaluudha malee yoomin xumurani eegaluudhaaf iyyuu waan meeqa ta'anii harka nama biroon ibidda suqanii jiraachuu barbaadu fedhii ofii guutanii sirna Haayile Sillaaseen dargii hin bulchitu kan dargiitiin illee mallas hin gorsitu dhaloonni qubeedhaa isaan kana hundaaf iddoo isaan laatu aduudhaan waadamtee bifa jijjiirrattus bokkaadhaan miidhamtee kan biroo fakkaattus obsisitti heddummaatee keessi kee hubamtus abshir hundaani dabarta galma feete geetta osoo kufaatii kee eegan kuffeftee mul'atta lafoon si yaadanis samiidhaan balaliita atumti jabaannaan jabaa feete diigda koomentii laayikii sheerii fi sabskraayibii walitti qabdee Heeraan Stuudiyoos hiriyoota kee wajji karaa heeraan ni hundeessita haara galfii du'es boolla keessaa baafta. Akkam jirtu jaallattoota hordoftootaa fi daawwattoota Heeraan Stuudiyoo kun haara galfiidha. Sagantaan haara galfii eegalee waggaa tokko ol kan lakkoofsee ture torbaan jahan dabraniif addaan cituun isaa ni beekama. Isa kana irratti karaa maxxansa Feesbuukiitiin ibsuudhaaf yaallee turre. Haa ta'u malee dafnee haala jiru hunda mijeessinee deebi'uuf yeroo nutti fudhatus amma deebinee jirra. Jijjiiramichi kanaan dura hordofaa turre waan gufateef dhaaba biroo ijaarree alaabaa haaraan gad bahuun salphaa hin turre. ODP'n gama PPT jiramuudhaaf waggaa tokkoo fi walakkaa itti fudhate. Baaldiraas abbaa imaanaarraa gama dhaabaatti jiramuudhaaf waggaa tokko itti fudhate. Hangaasaan mootummaa deeggaruuf immoo koondomineemii tokko itti fudhate. Kanaafuu waan tokko dalaguuf humnaa fi dandeettii kee madaaluun yeroo dheertuu fi gabaabduu sitti fudhachuu danda'a. Hundaafuu deebinee jirra. Jijjiirama booda maqaan keenyas haara galfii osoo hin taane haara galfiidha. Torbeewwan dabran kana keessatti ajandaa hedduu isinittiin bohaarsuu dandeenyu hedduutu nu dabre garuu bishaan dabre hin waraaban kan dhufu malee akkuma jedhamu kan dabre bira dabarree kan dhufu akkuma kanaan dura barame isin biraan gahuudhaaf gama dandeenyuun hundaa ni yaalla. Haara galfii kanaan dura afaan Oromoo fi afaan Amaaraan hamma tokko hojjennee turre. Erga jijjiiramni kun dhufee booda immoo afaan saboota cunqurfamoo akka Arabaa fa'aaf sagalee ta'uudhaaf akkasuma ijoolleetiin biyya Arabaatti dhalatan fa'aan wal qunnamuudhaaf afaan Arabaatiinis haara galfiin sagantaa eegalee jira. من يسمعك على كل حال يا اخي جمال اسمك جميل جميل وانت جمال جمال اللي سمعت وانت جمال اوكي يعني شوف يا اخي الطاقه اللي معنا على ايس كريم الامريكا الحضوره ورقه الخفلي ولا نريد ورقه الخفلي لو خلفت على ارمانه خفلي الدنيا المسادره المشهوره فقط على نعم لا على الطريق طيب حبيبي طيب هذا الولد يقول في الكفلة في الربوبية الكفلية في الكفلة لا أنا أرى العبدي المانع على قلبي الطغى مشهورة على لا المانع تأخذ يعب داقي نعم خلاص نعم أنا أوروميون على أوروميون المانع يمني عطارة جوار محمد يمني لا يمني لا Al-haara galfii minal Heeraan Stuudiyoo. Inni kun qoosaadhaaf ta'us namoonni viidiyoo kana keessatti argitan gareewwan haara galfiiti. Isaanis akkuma kanaan dura deebi'anii isin bohaarsuudhaaf qophaa'aa jiru. Torbee dhufurraa ni eegalu jenneetiniin abdanna. Gama ajandaa torbee dabree miidiyaa hawaasaa to'ataniitti yoo deebinu adda Asteer Badhaanee maal jedhan laata? Intalti Baaziqaan Asteer jedhamtu kun biyya san keessatti waan hedduun beekamti. Gama artistummaanis tiyaatira Itoophiyaa keessatti hedduu dalagdi. Dalagaas turte. Ammas itti jirti. Gama biroon immoo xiinxaltuu siyaasaati. Falmattuu mirga dhala namaati. Baay'ee biiziidha. Sa'aatiin raafe hiriyoota isii kan magaalaa fi baadiyaa hunda bira deemtee nagaa gaafatti. እውነቴን ነው የምነግራችሁ ራሴን እንደ አርቲስትም አልቆጥረው እንደ አክቲቪስትም አልቆጥረው Gara laafettiidha. Haadha firaati. Tola ooltuudha. Hundaa keessummeessiti.
Dhalootaan immoo abbaan Oromoo fi haadhaan Amaara ta'uu himatti. Haa ta'u malee ilaalcha kaabaan kan sammuun isii guutamedha. Waggoota hedduuf waan hedduu haasaa turtus miidiyaa hedduun xiyyeeffannoo hin kennineef. Haara galfiifis keessummaa haaraadha. Torbeewwan lamaan dabran kana keessatti intarvii hedduu taasifte. Isa keessaa tokko irratti akka waan waraabamaa hin jirre yookiin quba hin qabne fakkeessitee muudii qabachuudhaaf yaalaa jirti. አንጀምሩ? አይ ጀምረናል ኦልሬዲ። ተመስጠን ነው እኮ ያላስቆምሽ። ቆይ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሙድ መያዝ አይደብርም? ደስ ይላል በጣም የነበረው መዝሙር። እንዴት ዋልሽ ታዲያ? ሰላም ነው ወይ? ጀምራ? አዎ ተጀምሯል። ቆየ እኮ። እሺ ይሁንልህ። ጀቴሬ ባዙቃ osoo ati hin beekin kan si waraaban maaf gaaf editi gootanii baaftan akka muranii baasan maaf itti hin himin akka waan laafii turtee gootee nu sobuu barbaaddi. Viidiyoo garuu waraabamee edit ta'e YouTube irratti gadi lakkifame. Qamisii kee shawwadi. Dhumarratti mootu akkuma Abiyyi isii kana irraa murii jechaanii jirti. Qorxoollesh. Interview hedduu irratti amala garagaraan mul'atti. Isa kana irratti akka waan aartii yookiin mootu akka waan jedhanii jiran hin dhageenye fakkeessuudhaaf yaalaa jirti. አስቱ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሰላም። hin fakkeessine fakkeessi. Hanga kaameraa qopheessanii maayikii itti hidhanii nama kaameraa waraabuun eegalluu jedhanii gaafatan hunda hin dhageenyemoo? Iddoon jirtu istiidiyoodha. Waajjira tola ooltummaa keessa dalagdu san itti fakkaatee laata? Kan hedduu nama kolfiisummoo gaafii namni kun gaafateedha. Albarredelishim siif hin qabbanoofne jedheen. በጣም ተናድቻለሁ። የቅድሙ እስካሁን እንዴት ይሻልበረደልሽ? አሬ ጅራ ጀቲ ሴቀታ namni አሬ akkamitti seeqata moo ilaalcha addaa ajandaa dhokataa qabdi waa'ee alaabaa biyyatti wal qabatee jechoota fofokkisaa darbataa turte alaabota sabaa sablamootaatiin carqii jechaanii turte lummutiin isiin halkaniif guyyaa uffataa keessummoota isii nagaa ittiin gaafattu tola ooltummaa ittiin dalagdu maal irraa hojjetame ilaata fooxamoo omboccii irraa hojjetame isa kan irratti alaabaan ኢትዮጵያ ማል irraa dhufe jetti laata አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራን ኢትዮጵያ ከማንም አይደለም የሚወረሰችው ከሰማይ ነው ከሰማይ አይታ እግዚአብሔር ምድርን ከዚህ በኋላ በንፍር ውሃ አላጠፋትም ብሎ ቃል ኪዳን የገባበትን ቀስተ ዳመና አይታ ነው አምጥታ እንትን ያለችው One of these things is not like the others. One of these things doesn't belong. Can you tell which thing is not like the other by the time I finish this song? Waaqa irraa argame alaabaan lummutiin kun waaqa irraa mul'achuu isii qofa miti weellisaa Teedii Afroos እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራሽን አይቶ ስምሽ ሲጠራ ማን ዝም ይላል ሰምቶ jedhee weellisaa ture akka namni kun fedhii isaa malee waan waaqa irraa bu'e fudhatuuf kana hunda cinqamu alaabaan waaqa irratti mul'atu reembo yookiin sabbata waaqa kan jedhamudha yeroo tokko erga roobee caamee booda kan inni mul'atu inni immoo abbaa godhatee jira jaratti nu dhiira fakkaanne uumamnus dhiira miti dubartii fakkaanne uumamnus dubartii miti ofiin jedhan alaabaa kan akka faajjii isaaniitti dhimma itti bahu isa kana irratti waa'ee alaabaa wal qabatee abbaan isiis obbo badhaaneen alaabaa lummutii kana qabatee biyya Koongoo deemee lolaa akka ture dubbataa turte እኔ ኦሮሞና አማራ ነኝ የኔ አባት በዳኔ ነጎ ኦሮሞ ነው ኮንጎ ዘምቶ ነበር እሺ እዛ ጊዜ ኮንጎ ዘምቶ ሲሄድ wool up just wool up አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነው ይዞ ሄደው እሺ ኢትዮጵያን ወክሎ make you don't know not man you know what you are EP aka enemy of progress ያሁን ኦሮሞ ይወክላል ይያሉ የሚያውለበልቡትን ጨርቅ ጠቅላላ አያውቀው ምን ያባት get right here man shit I'm saying get inibu sebab hintaane ክርስትናን badhaane jechi jedhu sun abbaa isiitiif jedhame laata abbaatu namakkasi tureef isiinis abbaa dhaaltee argamte jechuudha ከቀበሌ ጀምሮ መንገድ ላይ ሁሉም የሚያስተናግድ ኢቭን ሁሉም ቦታ አሁን በተለይ በጣም የተለየ ካፍቴሪያም ብትገባ አስተናጋጆች ሆነው እና በጣም ከባድ ነገር ነው ስነ ስርዓት የላቸው በአብዛኛው በግልጽ ነው ምነግረ ሰው ያከብሩ በጣም ሰው ያከብሩ ከተሜ ጠልናቸው በራስ ጉዳይ እንኳን ከሳክ በእነሱ ቋንቋ ወይ የሳክ ነው የሚመስላቸው
እና ተወረናል ማለት ትችላለህ። ተወረናልና ለመኖር አስጊ ደረጃ ደርሷል የአዲስ አበባ ህዝብ። የሆነ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንትን ያልን እየመሰለኝ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አንሴፍ የሆነ ስሜት ተሰማኝ። በፀጉርህ ልክ ነው እነዚህ ከተሜ ጠል የሆኑ ወጣቶች ከተማውን የወረሩት። አሁን ግን አየሁሽ ተጋልጠሽ በብርሃን በቃደልኝም ስለተነቃቃን ምንም ብትኳኳይ ብትያለው አለው አታታልኝም በቃ ይቼሻለው ውሸታ እንዴ ሊታሰብበት ይገባል እያልኩኝ ነው። አምረ እንዴተን ሁንደ ኬሳ ቡኡ ያልቲ አመንቲኒሲ ክርስቲያና ተውስ ቁርአንስ አከበክቱ ዱበት እኔ ቁርአንም የተወሰነ እማቀው አለ አስተግፍሩላህ አሮንስ ሰላም ለማወቅ ማለት ነው። የማወቅ ድፍረት ስላለኝ ሳላቀው አንድ ነገር እንትላለ ማለት ወላሂ ጀዲሜ ባዙቃ ማልክጂምኒ አማስጋሁ kana hunda dhiiftee dalagaa tola oltummaa osoo itti fuftee gaariidha. Alaabaan sabaaf sablammootaa kan Oromoo dabalatee kan aarsaa hedduun dhufeedha. Dhiiga hedduutu itti dhangala'ee kan argame. Akka alaabaa lummutii dhiiga namaa dhangalaasee harkaa fi harma muree kan dhufe miti. Sa'aatii 24 kompiitara irra teettee oduu kana nagaan xiinxaluu fi hojii tola ooltummaa itti fufsuudhaaf aarsaa qeerroo Oromoo irra dhaabbatteeti. Kanaan duras sagalee kee hin dhagahamu ture. amma immoo ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraataniin sagatee kanneen afaan hin beekne jettee arrabsaa jirti. ጥሩ ልቦና ያላቸው ጥሩ የትምህርት ደረጃ ያላቸው ወደ ኋላ ቀርተው በቃ ሰገጤው ከፊት ነው ያለው። Sagateen isii caalu kan of wallaalee kan biroof dibbee rukutu kan isii caalu hin jiru. Hanga gaafasan haqqistee booda immoo sodaattee manaa bahuuf akkasitti rakkachaa jirti. ማስተላልፍላችሁ ቤቴ ሆኜ ነው ምንድነው የሆነው ጠዋት ላይ የሆነ ሰው በር ያንኳኳል ምንድነው የፈለከው ስለው ፖሊስ ነን አለኝ። ፖሊስ አይደለም አንተ እና ምን ፈልገህ ነው አልኩት እና ሊያስፈራራኝ ሞከረ። ጸጉራቸውን ብራውን የተቀቡ ናቸው። አንደኛው ሙስሊም ኮፍያ አድርጓል። ከዛ በኋላ ሂዱልኝ አልኩኝ። ደረጃውን እየወረዱ እያለ ጮኩኝ። ጎረቤት እንዲደርስልኝ ጮኩኝ እና ጎረቤቶች እየታች ሲያናግሯቸው ፖሊስ ነው ምናምን አሉ። ግን መታወቂያ ሲጠይቋቸው አላሳዩም። እንዴት በቃልፋችሁ ገባችሁ አሏቸው። ከዛ መጨረሻ ላይ ለሐሊታ ሚዲያ ላይ ነበረ ከዚህ በፊት ስለ አዲስ አበባ ጎጥነት የሰራነው ኢንተርቪው ነበረ። እዛ ላይ ያደረጉልኝ ቃለ መጠይቅ ነበር። እዛ ላይ የሰጠሁት አስተያየት ነው። What I feel, what I speak it out, what I act is the same, you know, so I can't pretend. I can't. አሁን በጣም የተለየ ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ያለው ጭራሽ ቤቴ በሬን ድረስ አንኳኩተው እስከ መምጣት ድረስ ደርሰዋል። መጨረሻ ላይ ሐሊታ ልጆች ነገርኳቸው፣ ለሌሎችም ሰዎች ነገርኩኝ። ፖሊስ ይዘው በመምጣት ፖሊሶች አናገሩኝ። እኛ ጥበቃ እናደርግልሻለን አሉኝ። አሁን እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። ወጣቶቹም አሉ። አሁን አካባቢ ትንሽ ፖሊሶቹ ከመጡ በኋላ ቁጥራቸው ቀንሷል። መንገድ ላይ መኪና አቁመህ የሆነ ፖሊስ ነው አስቁሞ በቋንቋ እንኳን የማትግባባው እያመናጨቀ ብዙ ነገር እንትን የሚል ፖሊሶቹ አሁን ጥበቃ እያደረጉልኝ ነው ያሉት። ቤቴ ነው ያለሁት። ዛሬም አሁን ለምሳሌ አባይ ሚዲያ ስላልነበረኝ አልሄድኩኝም። ያለው ሁኔታ ይሄንን ይመስላል። አታላይነሽ በጣም Kaan arrabsaa, kaan faarsaa akka fedhan ofii olitti walii gadi deemanii hunda keessummeessaa hundaaf tola ooluun ni danda'amaare. Hundaa itti dhufnee argina. Kan isii yoo kanaan dhaabne gahaa natti fakkaata. Aartiin Oromoodhaa waggaa hedduuf awwaalamee dhokatee hundaa gadi ta'ee ukkaanfamaa turus yeroo ammaa kana haala gaariidhaan guddataa jira. Dur sirbi Oromoo tokko miliyoona seenuudhaaf waggoota hedduu itti fudhata ture. Amma immoo torbee muraasa keessatti miliyoona seenaa jira. Kun immoo artistoota keenyaaf hamilee hedduu laatee jira. Kanneen sabaan Oromoo hin ta'inis sirba Oromoo sirbuudhaan gumaachaatiin jiru. Afaan Oromoo sadarkaa reediyoo cabsuu irraa gama riikardii cabsuutti ce'ee jira. Isa kanaaf immoo galanni artistoota Oromoo hangafa lubbuu isaanii aarsaa godhanii biyyaa baqatanii aartii kana har'aan gahaniif haa ta'u.
Sirboonni Oromoo hedduun haala jireenya hawaasaa irratti waan hundaa'aniif qabsoo fi aadaa irratti xiyyeeffatu. Haa ta'u malee duruma irraa kaasee weellistoonni hangaftoonni akka Alii Birraa, Umar Suleymaan, Abbituu Kabbada, Nuhoo Goobanaa, Ilfinesh Qannoo, Halloo Daawwaa fi kanneen biroo hedduun isaanii sirna Haayile Sillaasee Dargii fa'a jala ta'anii qabsoo aadaa fi jaalala sirbaa turan. Hindeemanan deemaa Alii Birraa, Askoottuu asiin jira Qallayyoo mudhii fo'ame gara Abbituu Kabbada, qubee qubaa siif bitaa fudhee sillata Umar Suleymaan namni hin beekne hin jira natti hin fakkaatu. Yeroo sanuu sirna nama nyaataa san jala ta'anii qabsaa jaalala isaanis mul'isaa turan. Dhaloonni ammaa kun kana waan dagatee fakkaata. Isa kana tasuma hin kaafne. Weellisaa Shukrii Jamaal torbee dabre keessa sirba jaalalaa tokko gadi lakkisee ture. Sirbichi bareedaadha. Walaloo fi yeedaloo qulqullina suur-sagaleetiinis baay'ee nama hawwata. Haa ta'u kumiin yeroo kanatti sirba jaalalaa yeroo kanatti hin barbaannu jedhu warreen jaalalaa muraasaan deemaa ture. Kana haa jedhan malee hunduu gama misenjeriitiin wal janajjanaa oolu. Yeroon kan sirba jaalalaa miti jedhu garuu rafee jaalala malee kan bulu muraasa. Yeroon yeroo sirba jaalalaa miti jedhu garuu ciini Kaayiroo, Dubaay, Minisootaa, Oromiyaa fi addunyaa guutuutti addaan citee hin beeku. Muraasa isaanii ijoollee lama qabu. Niitiin sadaffaa ulfaan jirti. Garuu Facebook irratti yeroo kanatti sirba qabsoo malee sirba jaalalaa hin feenu jedhu. Gariin isaanii immoo osoo niitii qaban lammaffaa fuudhuudhaaf biyya deemu. Garuu yeroon kun yeroo jaalalaa miti, yeroo itti dhaggeeffannuu miti siin jedhu. Situations on the ground are far from what the world is observing on the TV screens. Things are out of control. Yeroo kanatti sirba jaalalaa kan hin feenu jechuu danda'u Jaalmarroo qofa. Inni lammataa immoo ana. Anis qabsoo kanaaf jecha yeroo jaalalaa miti jedhee jireenya singilii keessummeessaa jira. Jaalmarroo fi anaan alatti hundi keetuu sheer gootee miliyoona seensisuu qabda. Weellisaa Shukrii Jamaal sirboota jaalalaa fi qabsoos bareechee sirbaa ture. Ammas kanuma gochaa jira. Ani shakkiin kiyya guddaan sirbi ammuma jedhu kun sirba jaalalaa fakkaata malee kan siyaasaa ta'uu dhabuusaa maaliin hin beekna. Shira xaxanii ergaa dabarfachuu irratti weellistoonni teenya dandeettii cimaa qabu. Sirbi Hacaaluu maalan jira jedhu meeqa keessantu sirba jaalalaa isinitti fakkaate haadha manaa fi jaalallee keessan affeeraa turtan. Amma immoo Shukriinis jaalallee nama dhiisi bineensa qabuu akka danda'u viidiyoo kanaan maxxansuudhaan isin barsiisuudhaaf yaalaa jira. Yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa nagalgalcha waa'een kan kee si arguu qalbiin toobokatti. Rakkisaadha. Jaalalli bineensa bosonaa beeku namni wallaaluu hin qabu. Artistoonni keenya akkuma kanaan dura sirboota qabsoo aadaa fi jaalalaan aartii Oromoo guddisuu itti fufaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya daawwachaa kan turtan haara galfii ture. Sagantaa keenya sa'aatii idilee isaa eeggatee torbetti al tokko isiniif qophaaya. Yoo danda'ameef torbee itti aanu garee haara galfii hedduu qabannee deebina. Qophiilee heeraan istuudiyoo kanaa fi kanneen biroo hordofuuf karaa toora Feesbuukii, Instagiraamii fi Yuutuubii keenya hordofuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Yuutuubii keenya sabiskiraayib akka gootan, peejii immoo faaloo fi laayikii akka gootan isin yaadachiisa. Hamma torbanitti nama torbanii inni waa taasisu jecha qopheessuudhaan kan isin wajjin ture ani Abdiidha. Yeroo gaarii qabaadhaa.